warri ollaa kennaa nutti rifataa yoo farda Haacaaluun farda sanirra taa'ee jedheeti dhorge. Harreen eessa oltiin beektanii mire Gadaa Ambaa keessatti wanni fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti gumaan qabne harre gaange gumaan qabani maaf dhaban jennaan daara gangalatan. Amaarri lubbuun qabdu luba malee ka jedhan san aadaa isaanii gootanii ni mina. Fardi kenna gumaa qaba. Namni kenna gumaa qaba. Ijji Oromoo ilma Oromoo tokko yoo badde gumaa qaba. Nama Amaaraa yoo ajjeesan gumaan Amaaraa meeqaan kafalamti meeqaan baati namni beektan jirtanii hima. Yoo nama Oromoo ajjeesan dhiira yoo ajjeesan horii 100 dubartii yoo ajjeesan 50 aadaa Oromooti qaba. Gaafa guulaa nu guulchisa gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekatan guyyaan beekatu. Haasawa gabaabduu qabna. Share godha. Amara Biranga sagantichi kiyyaa haasofni anadha godhuu hedduu Amaaraa fi Oromoon malooliiti jedha. Achirratti namni yaada qabdanillee yaada keessan ammas share godha. Jara biraa ga'u nutiif Amaarri malooliiti. Malooliitaan gaafi namni waa'ee Amaaraatii fi seenaa Amaaraa beeku akkanaa himu barbaada yookaan Amaarran gaafatee waan waliin dadhabdaniif waan waliin rakkattan kan isaan irraa naa himu. Aadaa Oromootii fi Oromoo waan qabdu jiruu keessa waan qabdu du'a keessa waan qabdu aadaa isiin qabdu ana isinii hima Oromoo irraa bakka bu'e. Garuu waan Amaaraa hin beeku Amaarri seenaa isii maali aadaan isii maali Amaara gaafadha naa hima. Yoo namni hin beennaa warri Amaara jala dhumtan hin beennaa namni jedhu as keessa jiraata naa hima. Yoo hin beenne ammoo jarab bilbila yookiin dubartii teessan gaafadha seenaa isaan qaban aadaa isaan qaban naa hima. Isa kanarra haasawuu fedha nuti akka Oromootitti Oromooni wanni karaa kana na fidee fi takka liivii mareen beeku liivii illee seeneen beeku. Garuu haasofni tokko yoo dhufu yoo teennee dhaggeeffan Oromoon waan jettu mammaattee haasawuu dura namni yoo waa dhaggeeffatte hayyuudhaa jedhan hayyooma waa dhaggeeffachuu waa caqasuun hayyooma wallaalaan dadhabinnaan dhaggeeffannee dadhabne. Yeroo hedduu amma wanni karaa kanarra har'a na fide liivii akka seenu na godhe Amaarri Haacaaluu Hundeessaa dheengadda du'e sanii fi namni kenna dhumee qabeenyi kenna barbadaa'ee nama kenna ajjeesanii nama kenna dhumee nama tokko ajjeese Oromoo keessatti beekadhu. Ana ajjeesee yoo jedhee hin amanin yoo manguddoon ergatin qabeenyi gubachuun namni du'uun waan jiraatu aadaa Oromooti. Ana ajjeesee jedhee yoo manguddoon ergatin wal balleessuun diinagdee gubuun qabeenya balleessuun nama ajjeesuun aadaa Oromoo keessa jira. Amma ammoo Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii natu ajjeesee amanaa utuu hin jenne Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii namni kenna hin du'ee qabeenyi kenna ni gubatee ni barbadaa'ee namni akkasii hagas ta'ee Oromiyaa keessan namni hagasii akkasii gubatee ka jettee iyyitu asirratti argina. Isa kanaaf warri Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii gumaan isaa bahee duuti ammaachi nutti hin deebituu akka Amaaraati haga nurraa ajjeesanii ammaachi namni hin du'u jettee yaaddu dogongortee jiru. Wuli asii achi hafa guddaan asii achi hafa maaliif jennaan nama nurraa du'e nama kana ajjeese haga ammaa hin baafne Amaarra. Namni Abiyyi akka nama kana ajjeesu goosisi Amaarran. Amaarri nutu waan kana fixataa gumaa Haacaaluu Hundeessaa nutu baafata namni jedhe hin jiru. Wal ajjeesuun wal gubuun asii achi hafa dheera yeroon isaa. Kanaaf aadaa Oromoo keessatti namni tokko Oromoo ta'ee yoo du'e yoo nama ajjeese aadaa qaba, seera qaba, heera qaba, kaayyoo qaba, kaayyata qaba. Isa saniin goon
inni sun hin jiru taanaan Oromoo miti. Oromoof Amaarri wanni walii qaban Amaarri yoo Oromoo ajjeese maal qabaadha? Oromoo yoo Amaara ajjeese maal qabaadha? Kana isin himuuf deema. Amaarri aadama silaa namni qabu kana keessatti nama Amaaraa yoo ajjeesan gumaan Amaaraa meeqaan kafalamti meeqaan baati namni beektan jirtanii? Hima. Namni beeku yoo jiraate hima. Oromoo keessatti namni fakkeenyaaf yoo nama ajjeese yoo nama Oromoo ajjeesan dhiira yoo ajjeesan horii 100 dubartii yoo ajjeesan 50 aadaa Oromooti qaba. Fardi keenya gumaa qaba. Namni keenya gumaa qaba. Ijji Oromoo ilma Oromoo tokko yoo badde gumaa qabdi. Yoo ilkaan keessaa baasan gumaa qaba. Yoo nafsee baasanillee gumaa qaba. Aadaa Amaaraatitti yoo nama ajjeesan maal kafalan? Mee haa himan hima. Amaarri yoo du'e Amaara yoo ajjeesan maal qaba? Wanni ittiin fixatan maal? Heera isaanii keessan maaltu jira? Tumattee qabdi, heera qabdi, gadaa qabdi, luba isiin jettu san isin luba akka wannaatitti hin beekina. Amaarri lubbuun qabdu luba malee ka jedhan san aadaa isaanii gootanii ni mina. Amaarri lubbuun qabdu luba malee. Walumaa galatti nama keenya ajjeesanii namni nurraa du'aa jira, namni barbadaa'aa jira, ka kana goosisaa jiru Oromoodhaa. Warra waa ashabbaaritu waan kana goosisaa. Kana jettee himat. Lab ashabbaarummaa wulii dhufuu deemti. Yoo namni Haacaaluu Hundeessaa ajjeese hin argamin anatu ajjeese jedhee gumaa fixachuuf yoo hin dubbatin wulii deemti. Asii achi deema. Asii achi dhufu caala. Kanaafi wanni ani jechuu barbaadu yoo aadaa teennatti aadaa akka Oromootitti namni du'e gumaa akka kanaan fixanna yoo jenne Amaaraa fi Oromoon walitti tokko Itoophiyaa aandinaatii eenyaa aandinanii jedha namni. Mee Amaarri yoo du'e maali gumaan isaanii wanni isaan baafatanii maali? Yoo Oromoon Amaara ajjeese gumaan inni ittiin baafatan gumaan Amaaraa ittiin baafannu maali mee himaa jala? Kaayameefii jira, tumameefii jira. Ammoo ka Oromoo kun ka kaayamee ka tumame isinii himaa jira. Fardi gumaa qabaa, sangaan gumaa qaba kennatti, saanii dhaltiin gumaa qaba. Haa, mee waan Amaaraa keessaa waan kana gumaa qabaa jedhaati. Warri Amaara jala gugattan himaa nutti jedhan hin baranna seenaa isaanii. Yoo hin jiraanne ta'e hin qabdu. Amaarri kaleellee hin qabdu, har'allee hin qabdu, borullee qabaachuuf hin ta'etu. Haa ta'u, Haacaaluu Hundeessaa dheengadda ajjeesanii ajjeesaan an amanaa jechuutu jira. Aadaa teennatti yoo namni nama ajjeese amanaaf waakkata jira. Amanee namni yoo gumaa sanarraa baasaan jedhin namni ittiin shakkame gosa kamuu haa ta'u. Mee Amaaraa achi dhiisa. Oromoo ta'ee gosti ittiin shakkamte yoo jiraatte bakka kamittuu gosti sun ajjeeftee gumaarraa baafata. Insaanti mana gubdi. Aadaa Oromoo keessa jira. Mana gubuun, saamuun, wal ajjeesuun aadaa Oromoo keessa jira. Yoo maal ta'e malee yoo gumaa nama sanii hin baafadhaa amanaa jedhee yoo manguddoon ergatiin hokkaaf bokkuu yoo jidduun taa'in gumaan nama akkas ajjeesan sanitti naaf. Amma warri Amaara jala gugattan Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii Haacaaluun du'ee achiin hafaa warri jettan kun hin jiru. Aadaa Oromootiin yoo hin beekne baradhaa abbootii teessan obboleeyyan keessan hayyoota Oromoo irraa bara. Namni yoo kana hin ta'in Haacaaluu ajjeesanii akkana hafaa Amaarri Itoophiyaa keessa wajjin teenna Oromiyaa keessa wajjin nagaan teenna jettanii yoo ka yaaddan ta'e duuti Haacaaluu asii achi ba'uu deemti. Dheengadda ayyaana godhansan irratti hawultii dhaabanii fi kafardaa dhoorge. Mootummaan naannoo Oromiyaa ka jettan sun Shimallis Abdiisaa jedhanii. Maaliif dhoorge? Warri ollaa kennaa nutti rifataa yoo farda Haacaaluun farda sanirra taa'ee jedheeti dhoorge. Maaliif dhoorgare? Ollaa kennan nu rifataaf. Ollaan kenna kan nuti qabnu ka isaan nu rifatan Amaara. Hin jiru sun. San itti dhuftanii ufafoo arguu teettani. Ammaaf angaafiin kiyya namni Oromoo taate gadaa Oromoo keessa waa beektu Amaara yoo ajjeesan gumaan isaanii maaliin baafatan? Beettanii dhageettaniirtani. Mee hima. Kanumaan nama jala hin gugatina. Aadaa Oromootitti namni yoo du'e akka kana qaba yoo eegasiniin jen fardi kenna gumaa qaba eega jen sareen kenna gumaa qaba eega jen qaama nama kennaa irraa nama Oromoo irraa
takka lama jedhamee kalaa kan gumaa qaba nafsee duu qofa duun ta'in yoo irraa qaamni irrate gumaa qaba yoo quba kana tokko qofa hin ta'in qubni kun ammoo ka Amaaraati isaantu yoo nama arrabsu akkana jedha inni kun aadaa Oromoo keessaa qabaye isaaf jecha gumaan qabu inni qubni kun sani achi qaamni Oromoo kun nama tokkorraa yoo irrate guma ilkaan guma ijji guma gurri guma nafseen guma harki guma luka yoo cabsite irraa murte guma ayye horii kenna keessa akka kana isinii laakkaye fardi akkana qaba jedhe sangaan akkana qaba jedhe dhaltiin akkana qaba jedhe sareen akkana qabdi siin jedhe mee Oromoo keessa eega akkana qabaate Amaaraa wajjin jiraanna eega jetta yoo Amaara ajjeesan maal qaba dubartii Amaaraa yoo ajjeesan maal qabdi sareen Amaaraa maal qabdi jedhan fardi Amaaraa yoo ajjeesan maal qabdi aadaa Amaaraa namni beeku yoo jiraate naa haa himu yoo ka Oromoo ka gaafatu jiraate naa gaafatu itti hima hin beeku ammoo nutiif Amaarri obboleeyyanii ka jedhu hin jiru obbolummaan qabnu aadaatti illee qabnu kitaaba irratti illee wanni barraa'ee hin jiru nutiif Amaarri walitti obboleeyyanii hin jiru mammaa ka wayiiti jira Oromoo waa mammaatti fardi sangaaf gaangee waliin imala deeman farda sangaa hayyuutu yaabbata bakka cidhaa fadhaan dhaqan gaangee illeen akkas karaa dheeraa utuma deemani gaangeen tun duubaa dhufaa afoo tarti fardi sangaa yoo gulufuuf yoo fiiguun argitanii waan inni godhu ittiin ajjeesanii waan fedhanii hin dalagan haya in dadhabe fardi sangaan duubaa dhufaa afoo dabriti dhufaa afoo dabriti gaangee jedheen jetteen sillee mootii si yaabbata anallee mootiin na yaabbata mee anaaf atiin kun imala takka deemna wal barraa maqaati ta'een nuti eenyu nurraa dhalatte jedhee gaafata gaangeen harree irraa dhalattee mire ufii ka yaabbatu mootii mire waan jetteen akka dubbii amma Amaaraa kan akka amma Abiyyuu himatu san waan jetteen ani abbee eenyu jennaan farda sanqaa jedhaani beek abbee eenyu jennaani ana ganyan na dhalee jettee obboleessa fardaa ta'uuf deemti beekan ammoo farda kadhalellee farda kadhalchellee farda gaangee ammoo kadhale ganya ka irraasiin dhalatte harreen eessa oltiin beektanii mire gadaa ambaa keessatti wanni fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti gumaan qabne harre gaangee gumaan qabani maaf dhaban jennaan daara gangalatan aadaa ambaati hin jiru kanaaf jecha warra saniif akka sayyoo ta'uu baanne malee yoo saphaat akka deemnaa abbee eenyu jennaan haadha himatee san taate malee Amaaraaf Oromoo walii gara'aa miti obboleeyyanii miti akkasitti ilaalina diinan nu walii diinu warra wal eeggatu ammas nama aadaan qabne nama safuun qabne nama silaa waan gaafatanii hin qabne akkami obboleessa taanan ajjeemnu gumaa akkatti baafannu beenna duunu gumaa akkatti baafannu beenna yoo ajjeemne gumaa akkatti baafannu beenna haya obboleeyyanuu yoo kataatan taate obboleeyyanuu yoo kataatan taate Amaara yoo ajjeesan gumaa isaa maaliin fixatan ka Oromoo akka kana jedhee si hime warri beektu yoo jiraatte asumaan naa himtaa isii tana akkanuma har'a keessaa baa tagara kaaniiti yaada tokkotu jira yaadni jiru suni waa'ee Abiyyi Ahmad amma aangoo irra jiruudha Abiyyi Ahmad haga yeroo gabaabduu jiru warri Abiyyi Ahmad deeggarte baga deeggarte Abiyyi yoo xiqqaate gabaa takkaaf lama hin ga'u akka aadaa ambaatitti 7-2-3 jedhanii mire gabaa takkaaf lama hin ga'u ummanni Oromoo ufirraa fonqolcha akka ta'ee haa ta'u wama fedhee haa ta'u ufirraa fonqolcha warri adda Abiyyi wajjin hiriirtee Oromoo ufiin jettu anatu Oromoo ufiin jettu yoo Abiyyi boruu kufa Amaara waliin galtamu Oromoo keessa deebita gaafi kunillee obboleessa kiyya ka waliin dhaladhe haa ta'u Amaara wajjin achi haftamu deebitee Oromoo galtee an Oromoo jettu Oromoo qabsaa'aa ture jettamu Amaara waliin Oromoo qabsaa'aa ture addaan baafadhu bakka feete jiraat akka feete jiraat waraana keessa jiraat aangoo biyyattii qabaat gadaan isaa dhumtee jirti haga tana dura nama waagoote yoo kasii dhiiftu ta'e Oromoo hatantamaan dhiifama gaafadhuuti gara Oromootti deebi yoo kasiin dhiifne taate san Oromoo akka itti si gaafatu qaba aadaa qabanii safuu qabanii akka itti nama gaafatan beekanii
akkaatti namarraa fixatan beekan oromoon akkana beeku ammoo namni tokko maal jedha waan qara dabarreef waan qara dabarsineef waan namni du'eef waan nama ajjeefneef dhiifama namaa goonaa warra jedhu jira Facebook akkana irra bada dhiiroo injiru aadaa hambaa keessa namni nama ajjeesee dhiifama godhaniif injiru namni nama yoo ajjeesan dhiifama namaa godhuuf dhiifama sii godhu abbaa ilmi irraa du'e san qofa namicha dhiigaa mootummaan hadha nama fixee diinni nama ajjeesee boru yoo wanni kun akka kanarraa jijjiiramne nuti dhiifama sii goone dhiifama sii goona hin jiru waan jiruu miti maaliif jennaan namni dhiifama namaa godhu namni gumaa fudhatu namni waan san gaafatu namni jilba itti dachaafatu namni uumaan isiin hangeenne jedhee waan san gaafatu en abbaa namni sun irraa du'e hin jiru namni gumaa dhiisaa fi takalee dabrite dhiisa rakkinni kenna ka duraatu kanadha utuu warra kaleessa nama ajjeesaa ture oromo jedhanii bira kutuu baatani har'a wanni kun hin deebitu borullee waan akkanaa kana deebuuf deemu kanaaf jecha namni aadaa hambaa keessatti aadaa oromoo keessatti namni nama ajjeese yoo gumaa taate gumaa fixachuu yoo dhiifama taate abbaan irraa dhalate sun ka inni irraa bahe sun inni sun yoo dhiisiniif dhiifamni hin jiru aadaa hambaatii miti sirnya hambaatii illee miti dhugaa wanni dhokatteef isiitan nama ajjeesanii dhiifama sii goone akkamitti hin jiru eega nama ajjeesan takkaa fixachuu takkaa biyyaa ba'u takkaa warri sun nama san ajjeesee gumaa san baafachuu eega gumaa san baafatan booda warri sun lamaan walitti diinu yoo wali dhufu yoo aadaan hambaa qoraa murtii hayyuun jidduu teettee hin muriniif uuma hambaa yoo hin lallabiniif jarri sun lamaan yoo wali dhufan cidhan wali dhufi du'an wali dhufi bakka wali dhufanit imala deemanii wali dhufi wal ajjeesu akkana qabdi uumaan hambaa haa ta'u nama ajjeesee dhiifama godhaa oromoon garaa badhataa kana rakkinni oromoo ganama irraa haga ammaatitti rakkinni oromoon qabdu waan kan dhiifama goonaa dhiifama siiboon akkamitti nama ajjeese dhiiga namaa jisse akkamitti dhiifama godhaniif rabbi biratti illee jiru aadaa hambaatitti illee jiru namichi isaa dhiifama godhuu qabu akkuma dura isin hime san abbaa irraa dhalate qofa ta'uu qabu ani oromo jedhee nama ajjeese nama biraati an dhiifama sii goone yoo jedhan rakkin kanaafi walumaa galatti namni amaara taate namni waa'ee amaara laal amaarri sirnya hambaa keessatti waa takkan qabu namni waa qabdii jedhu yoo jiraatu ana bilbilee na gaafachuu danda'a namni waan qabdu yoo jedhee na itti walii gallu jiraatu amaara jalan gugatina irri galiin amma nama kana wali fuudhuuf saba kana wali buusuuf nama amantiin isaa kiristaana ta'e amaara jedhee lak amantiin illee garagara amaaraa fi nuti amantiin illee aadaan illee garagara kiristaanni oromoo ta'e oromo aadaa qaba sirnya qaba ajjeesuu fixachuu qaba yoo ajjeesan illee akka itti fixatu qaba oromo aadaa hambaa san keessa jira sirnya oromoon qabdu san keessa jira haa ta'u amaaraa fi oromoon obboleeyyanii walitti dhiyaannaa nuti ilmaan biyya tokkooti ilmaan abbaa tokkooti hin jiru namni hin jira jedhu kitaabaan illee haa ta'u seenaan illee haa ta'u yoo naa deebisuu fedhe yoo jiraatu na qunnamuu hin danda'a ammoo ta dhuftuuf ta asii achi dhuftuuf wadafoo dhufnee wajjin haasa'uu deemne irra caalaa an gaggabaabsee amma sagantaa kiyya kaarraa kana wanni itti nafide amaarriniif oromoon jilbi isiin itti waliin dhuftuuf wanni itti isiin waliin bobbaatee galuu dandeettu hin jiru fuudhatti illee adda jireenyatti illee uffisaan adda nama aadaan qabne nama sirnyaan qabne nama yoo ajjeesan gumaan kafalan nama yoo irraa ajjeesan gumaa namaan baame akkamii waliin obboleeyyan ta'a obboleessa gumaa fixachuu hin dandeenye hin qabne oromoon obboleessa yoo nama ajjeese gumaa ittiin akka itti baafatu hin qabne akkasittiin fudhatina amaara diinni diina nutiif isaan walii diina har'a irra faarsitanii borullee faarsitanii iftaan illee fuutanii nu deebisuuf deemtan inni kun hin jiru ittuma hima amaaraa diina oromootii oromoon diinaaf namni inni beeku amaara nama amma fakkeenyaaf oromoo keessaa bahee mootummaa wajjiin waa ajjeesuuf waa balleessuuf inni kun amaaraa inni kun diinaa wanni jedhaniif diina santu sirnya hambaatiif jilba hambaan qabu inni oromoo dhaloonni isaallee oromoo jireenyi isaallee oromoo abbaallee naatillee oromoo gochi inni godhuuf wanni inni dalagu
yoo faallaa oromoo taate isa kanaaf bee inni kun amaaraa jedhaniin wanni biraan jiru amaarummaa san wanni maxxansanii fi isaasantu jilballee hin qabne isaasantu sirinyallee hin qabne aadaa ittiin gaafatanillee hin qabu. Hin qaba namni jedhu yoo jiraate irra deddeebi'a. Hin qaba namni amaarri aadaa isaanii keessa yoo nama ajjeesan yoo ammas ufii du'an waan ittiin fixatan qabanii namni jedhu yoo jiraate haa himunat. Ka dhiiraa 100 siin jedhe ka dubartii 50 siin jedhe akkasuma ka fardaallee adda jira ka sangaallee adda jira ka sa'aallee adda jira ka sareellee adda jira kun hundi aadaa teenya keessa taa'ee jilbaan muramee aadaa oromoo keessa jira. Ho kaabok umure itti lallabaniif yoo waa wal goote oromoon sirnyuma san teettee wal gaafatti kootu jettee wal waam maaliif taa'ee wal gaafatan waan akkanaati galee waan saniif taa'e maal qabdire waan akkanaa qabdi jedhaniituma walii muran daangaa san dabarsuun hin danda'u abba fedhe haa jabaatu abba fedhe haa laafu sirnya kaleessa muramee lafa jiru san walirraa fudhatanii addaan galan jara san lamaan obboleessaaf obboleettii godhanii yoo fedhan obboleettii isaa obboleessa kanatti obboleettii isaa obboleessa kaanii heerumsiisanii jarri lamaan obboleessa waan duraanii irra jaalallee yookaan fira waliin godhanii addaan deemti oromoon akkana kana qabdi. Namni amaarri gaafa oromoo ajjeese akka kana fixan jedhu yoo jiraat as baay'ina taa'im. Namni oromoon ammoo amaara ajjeese horii 100 kafalee fiigumaa fixatee jira jedhu yoo jiraat asaa ba'u. Namni dubartii amaara ajjeese oromoo keessa horii 50 kafalee fiigumaa fixatee jira jedhu asaa ba'u. Hin jirtu amaarri jilban qabdu luba malee jilban qabdu isaanuu akkas jedhan. Amaarri galgala sirbinaan ganama yookiin ajjeeftee badde eessa dhattee gandan qabdu bakka itti dhaabbattu qabdu hin kutti akka kana beennanu namni kana itti dhiyaatee isaan kana beekuu fi seenaa isaanii beeku haanaa himu sagantaa kiyya karraa kanaadhaaf asumatti umuraa gaafa biraatiif itti deddeebi'a. Ammoo karaa kan liivii kan akka dhufu namni nagoosise warroota amaara leellisu amaara yenyaano kennaa miti naman afaan kennan itti hima yenyaano ni jettuuf rakkatteeti jarri teennaa miti dabarsitee rakkatteeti enyaa damaachin aandinen lakki dhiigaanillee nuti tokko jarri amaara nuti oromoon amantiillee adda qabu. Wama feete haa taatu jaraaf nuti walitti hin dhufu rakkatanii waan sana oolan isa itti aanu warri fakkeenyaaf amaaraaf yaadu yoo jiraate Itoophiyaa jedhan saniif namni yaadu yoo jiraate amaara ta'ee amaaraaf oromoon akka waliin jiraattu yoo barbaade nuti aadaa keenyatti oromoon dhuga nama miitu an oromoo ta'eef oromummaan aadaa oromootitti namni nama miitu garuu ammoo amaarri nagaan haa jiraattu yoo ka jedhan ta'e. Ka Haacaaluu ajjeesanii haga kana ta'an ka Haacaaluun du'ee hanni kun dhufe yoo Jawaar waa ta'e yoo Baqqalaa Garbaa waa ta'e yoo Hamzaa Booranaa waa ta'e amaarri asii achi hafte akkam taati warri amaara leellisu haa himu anaan warri amaara hin jaalanna inya aandinen inya damaachin aandinoo jedhu sun yoo namoonni kun waa ta'an akkam taati jarri sun haa hiittuufi ammoo gadaa teennatti illee aadaa teennatti illee sirnya ambaatitti illee qoraamurtitti illee waan kalee muran hokkaa bokkuun murteetti illee amaaraaf oromoon takkaa miti namni jilba hin qabne akkamiin nama jilba qabuuf aadaa qabuun tokko miti itti hima ni garuuti itti hima nuti takkaa miti ammaaf wanni an jechuu barbaadu yoo jiraate irra deddeebi'a yoo wanni kun jiraate amma kaleessa modeen gadda Jawaar Mahammad fuudhanii bakka sanii mana hidhaa biraatitti dabarsaniira isiisan sagantaa biraa qabadhee walitti dhufu ammoo guyyaan 25 yoo gahe abiyyi amaaraa fi abiyyi eessa jiraata wal gaafan kanaafi sagantaa kiyya karraa kana asumatti umuraa namni waa gaafatuuf namni deebii kanarratti deebii qabaa amaarri jilba qabaa amaarri sirnya qabaa yoo ajjeesan akkana qabdii yoo duute kana qabdii yoo nama ajjeefte kana qabdii namni jedhu yoo jiraate. Telefoona kiyyaa fi waan karaa an dhufe kanaanillee dhuftanii na gaafattan garaa keessanillee yoo dhuftanii na gaafattan an deebisiisanii deebisuuf qophiidha addaaf galatooma ulfaadha. Gaafa guulaa nu guulchisa gaafa duula